Kun BBC Afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya odeessa keenya har'aa ni eegala. Dubartiin Itoophiyaa Agituu Guddataa jedhamtu Italii keessatti kaleessa galgala kutaa ciisichaa isheetti ajjeefamtee argamu imbasiin Itoophiyaa achi jiru mirkaneesse. Agituun waggaa 10 dura gara Italiitti baqachuun re'oota horsiisuun beekamtuu taatee hojjechaa ka turte yoo taatu shakkamaanis to'annoo jala oolu poolisiin biyyichaa ibseera. Firaafolii Dhugaasa. Magaalaa Finfinnee keessatti dhalattee kan guddatte Agituu Guddataan bara 2010 magaalaa Finfinneetti saamicha lafaa dhaabbilee idil addunyaan taasifamu erga mormitee booda mootummaa baqachuun Itoophiyaatii gara Xaaliyaanitti godaante. Akka poolisiin jedhetti Agituun biyya Xaaliyaanii bulchiinsa Tireentinoo mana jireenyaa ishee naannawaa Firaansiloongoo jedhamu keessatti duutee argamte. Dubartii ganna 42 kan taate Agituun kaleessa galgala burrusa mataa keessa rukutamtee ajjeefamuu hin oolle jechuun poolisiin ni shakka. Ajjecha ishee irratti raawwateef shakkamaan nama isheef hojjechaa ture ta'uu imbaasii Itoophiyaa Xaaliyaan jirutti hojjetaa dippiloomaasii uummataa kan ta'an obbo Dassaaleny Mokonnon BBCtti himaniiru. በጣም ያሳዝን ሁኔታ ነው ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለአፍሪካን ማይግራንት kun waan baay'ee nama gaddisiisudha lammiilee Itoophiyaa qofa otoo hin taane baqattoota Afrikaa hundaaf fakkeenya nama turanidha amma odeeffannoo qabnuun yakka kana kan raawwate nama isheedhaaf hojjetaa ture akka ta'edha kaffaltii mindaa waliin wal qabatee yakka kana raawwachuusaa akka amanes dhageenyerra namichi lammii Gaanaa ganna 32 akka ta'edha odeeffannoon kan agarsiisu Agituun dubartii baqattoota hundumaaf gargaarsa adda addaa nama godhaa turanidha shakkamaan kunis namoota Agituun gargaaran keessaa tokko akka ture himama poolisiin dhimma kana qorachaa jira nutis kan hordofaa jirra. Guyyaa ajjechaan itti raawwate Agituun ogeessota ijaarsaa waliin lafa qonnaa ishee babal'isuuf beellama qabdi turte. Beellama ishee irratti argamuu dhabuu ishee irraan kan ka'e ollaa ishee keessaa tokko kan ta'an gara mana ishee deemanii kutaa ciisichaa ishee keessatti kuftee akka ishee argan gaazexaan Koreellaa Deelaa Seeraa gabaaseera. Ajjecha isheetiin shakkamee to'atamuun poolisiin kan qoratame baqataan lammii Gaanaa jecha poolisiif kenneen ajjecha raawwachuu isaa amanuu gaazexichi qondaaltota poolisii wabeeffachuun gabaaseera. Baqataan lammii Gaanaa kun waggaa 3 Agituu biratti qacaramee dalagaa akka ture himeera. Ajjecha kanaaf akka sababaattis kaffaltiin isaaf kennamu raawwachuu dhibuusaa kan hime ta'us sababni dabalataa biroo jiraachuun ammatti hin beekamne. Barnoota soosiyooloojiin digirii kan qabdu Agituun lafa uummataa daggalatti akka hin jijjiiramne seera eeyyamu fayyadamuun gara namni itti hin jiraannetti re'oota horsiisuu eegalte. Aannan re'eerraa areera tolchaa kan gurguraa turte Agituun areerarraa daabboollee tolchaa turte. Hojii akka ishee gargaaraniifis baqattoota qacaruun carraa hojii kennaafii turte. Hojiin ishee kunis baqattoota hawaasa waliin makuun jireenya fooyya'aa akka jiraachuu danda'an agarsiisee ture. Imbaasiin Itoophiyaa ministeera dhimma alaa Xaaliyaanii waliin ta'uun ajjechaan ishee qoratamee dafee ifa akka ta'uu fi shakkamaan seeratti akka dhiyaatu xiyyeeffannoon akka hojjetamu BBCtti himaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barnootaa fi qorannoo amalaa kataan Dr. Hussein Kadir Kaliil guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaachuuf beelamii qabamee ture ta'us poolisiin garuu dhiyeessuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo. Dr. Hussein akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa darbe gaafa bultii 16 bara 2013 wabii qarshii 10,000 akka gadi dhiifaman ajajamus gadi hin dhiifamne. Inumaa mana murtiitti dhiyeeffamuu wayita didaman kun yeroo lammaffaaf jedhu abukaatoon isaanii obbo Kadir. Manni murtii namni kun gadi dhiifamu jedhee qarshii 10,000 erga gadi gooneen booda ajajee ture. Haa ta'u malee poolisiin ajajni mana murtii erga ga'een booda nama kana deebiillee kennine isallee dhiyeesse. Achiin booda wanti godhuu dandeenyu ajajni mana murtii akka kabajamu iyyannoo biraa deebinee dhiyeessine ajajni keessan kabajamaa hin jiru. Kanaafuu akka manni murtii qaama dhimmi ilaalu kana waameetti namni kun akka gadhiifamu kan jedhan dhiyeessine yoo ta'u akkaatuma kanaa manni murtii ajajni akka ga'u hin jedhee ajajni erga ga'een booda ajaja kanaafis deebii hin kennine achiin booda irra deebi'ee ammas ajaja. Akkaatuma kanaan akkaataa manni murtii ajaja kenneen ganama sa'a 4 taadhiyaatan jedhame garuu hin dhiyaanne. Gammoo achiin booda gara galaan maatii isaanii waliin deemne yoo dhannu sa'a 8 boodallee achuma jiran. Ganama deebi'eessine galgalallee kan dhiyeessine ta'uu. Tokkoffaa ajaja mana murtiitiin amma sadaffaaf deemaa dhabe. Kuni kan mul'isu ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru jechuun
olaantummaa seeraa biyyattii kana keessatti rakkoo keessa galaa fakkaataadha. Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa booda akka qabaman Dr. Hussein Kadir kanaan dura godina Baalee mana murtii aanaa Agaarfaatti dhiyaatanii poolisiin beellama yeroo qorannoo irratti gaafate abbaan alangaa federaalaa ammoo ragaan mana murtiitti isaan himachiisu hin jiru jechuun galmeen akka cufamu taasisee ture. Mana murtii aanaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti ammoo iyyatni godinaalee Oromiyaa fi bulchiinsota magaalaa Oromiyaa keessatti jeequmsa bara 2012 geggeeffamaa tureen walqabate lubbuun namaa fi qabeenya mootummaa miti mootummaa fi nama dhuunfaa humnoota badiin gocha raawwatamaa ture yaadaa fi loojistikii adda addaan deeggarsa godhaniiru jedhu irratti dhiyaatee ture. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa 7 bara 2013 baaseen Dr. Hussein Kadir dabalatee dhimmi namoota mirga wabii isaanii eegamee hidhaarra jiranii furmaata ariifachiisaa kan barbaadu ta'uusaa himee ture. Haaluma wal fakkaatuun jimaata darbee bilisaan akka gadi dhiifaman manni murtii ka ajaje miseensonni adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa poolisiin akka isaan gadi hin dhiifamne dhowweera. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa haala ture akkanaan nutti himaniiru. Namoonni kun yeroo adda addaatti mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaatanii mirgi wabii isaanii eegamee fi yeroo adda addaa akka gallakkifaman manni murtii ajaja kennaa ture. Amma gara dhumaa kanarratti maalti ta'ee Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Kennasaa Ayyaanaa, Mikaa'el Booranaa, Mikaa'el Baqqalaa faa, Abdul Gaffaar Umar, Obsaa Abdiisaa faa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faa dabalatee mana hidhaatti gallakkifamanii turan. Mana hidhaa godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee kan sabbata yookaan iddoo Daalatti jedhamutti argamurraa gallakkifamanii turanii garuu balbaluma irratti humni addaa poolisiin humna addaa Oromiyaa deebisee fuudhee hidhee jira. Kan hidhaman naannuma 6 kiiloo sanatti achi deebi'anii maal godhanii isaan keessaati Lammii Beenyaatii fi Daawit Abdataa irratti abbaan alangaa himata mana murtii waliigala Oromiyaa irratti dhiyeesse. Himanni isaaniis gabaabinaan kan jedhu du'a artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee ganama isaa karaan akka cufamu, qabeenya akka barbadaa'u, namni akka walitti bu'u isintu ergaa moobaayiliitiin fayyadamee moobaayilii namaa fayyadamtanii ergaa akkasii dabarsitaniittu. Kun immoo shororkeessummaadhaaf kakaaftanii jedhaniiti kan isaan himatanii. Isa kana mana murtii waliigala Oromiyaa kan addachaa naannaa magaalaa Sabbataa yookaan mana hidhaa Daalatti jedhamu keessattidha kan isaan dhiyaatanii. Achitti dhiyaatanii mirga wabii akka eegamuuf abukaatonni keenya gaafatanii manni murtii waliigalaa mirga wabii eegee fi maallaqa qabsiisanii achi bahanii turanii. Achi bahaniitu guyyaa ta'e dhaddachi isaanii waaree boodadha. Waaree dura dhaddacha Jaalabdiifaa ture kan Jaalabdiifaa hordofuudhaaf dhufaniitu isaan achi ta'anii mana murtii keessaa poolisiin komishinii Oromiyaatti dhufanii qabanii fudhatanii deeman. Manni murtii maaliif qabduu dhiyeessaa jennaan beellamusuma mana murtiitti deddeebi'anii raayyoo hambisanii guyyaa tokko dhiyaatanii sababa isaa ibsaa yoo jedhaman biyya alaatti baduudhaaf ka'anii odeeffannoo jedhu argannee kanaaf qabnee jedhanii mana murtiitiif ibsanii sababiin kun fudhatama hin qabu ragaadhaan kan deeggaramee miti jedhamee akka gallakkisan mana murtiitiin yoo himames gallakkisuu hin dandeenye. Dhumarratti jimaata darbe kana manni murtii waliigala Oromiyaa himata lachuu isaanii irratti dhiyaate kan Daawitiif kan Lammii jechuu kooti kan isaanii ilaalaa ture galmee qoratee ragaa dhaga'ee himanni isaan irratti dhiyaate ragaadhaan hin deeggaramne abbaan alangaa ragaa tokkoyyuu hin qabu. Kanaafuu sa'aatii ammaarraa qabee namoonni kun bilisaan gaggeeffamuu qabu jedhee bilisaan akka isaan ba'an murtii kennee jira manni murtii waliigala Oromiyaa gaafa jimaataa jechuudha. Guyyaa sanarraa qabanii hanga har'aatti namoonni kun mana hidhaa keessa jiru. Wanti ta'an maal ta'a jettume isin gama keessaniinis immoo maal gochuuf yaaddanii jirtu? Dhugaa dubbachuudhaaf walakkaasaa wanti gootuyyuu garmalee rakkisaadha. Maaliif ajajni mana murtii silaa olaantummaan seeraa bakki itti kabajamu bakki inni dhumaa mana murtiiti. Manni murtii galmee qoratee bilisa erga jedhee namoota kaan immoo abbaan alangaa galmee qoratee namoota kana himachuudhaaf wanti dandeessu tokkoyyuu hin jiru gallakkisaa erga jedhee poolisiin hin gallakkisu jedhee humna isaatiin qabatee taa'uun kun waan rakkisaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf sirna seeraa adeemsa seeraa keessatti kun barumsuma seeraallee gatii dhabsiisuudha. Hojii mana murtiillee gatii dhabsiisuudha. Kun olaantummaa seeraa bilisummaa mana murtii waa hunda isaa kan diigu waan ta'eef ani mootummaan dhimma kana xiyyeeffannoodhaan laaluu qabaa jedheen yaadaan. Manni murtii fi poolisiin wal hubatanii wal kabajanii ajaja waliif fudhatanii hojjechuu dhabuun hojii keenya irratti danqaa ta'eera. Sirna haqaa biyyattiis gatii dhabsiisaa jira jedhu obbo Tuuliin dhimma namoota mirgi wabii eegamee fi akkasumas bilisaan akka ba'aniif manni murtii ajajee manneen hidhaa Oromiyaa keessa tursiifamanii jiranii irratti yaada komishinii poolisii Oromiyaa argachuuf bilbilus garuu hin milkoomne.
Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa Yemen magaalaa Adanitti dhohiinsa buufata xiyyaaraatti uumame yoo xiqqaate namoonni 13 ajjeefamaniiru. Dhohiinsi kun kan uumame xiyyaara ministeerota Yemen feetee Saa'udii Arabiyaa irraa kaatee battala buufaticha qubattetti ture. Ministeera muummee Ma'iin Abdul Malik Saayidii fi miseensonni kaabinee kaan osoo miidhaan irra hin gahin bahanii gara masaraa biyyattiitti geeffamaniiru. Talaalliin Oxfordiin qophaa'aa AstraZeneca wiixata dhufuurraa qabee UK keessatti akka kennamu eeyyamame. UK'n doozii miliyoona 100 namoota miliyoona 50 talaaluuf gahuu ajajjee jirti. Akka ministeera fayyaa biyyattiitti kun talaallii Pfizer BioNTech waliin uummanni biyyattii martii akka talaallii argatan taasisa. Bara 2020 addunyaa irratti gaazexeessitoonni 50 ta'an ajjeefamuu waldaa riippoortaroota daangaa maleeyyii Reporters Without Borders ibse. Gaazexeessitoonni 264 ammoo hidhamaniiru. CPJ'n ibsa torbee darbe baaseen gaazexeessitoonni 7 Itoophiyaa keessatti hidhaman jedhe. Baqattoonni Liibiyaa turan 130 ta'an gara Ruwaandaa geeffaman. Lammiin Itoophiyaa tokkoo fi lammiileen Eertiraa 67 keessatti argamu. Baqattoonni kunneen yeroof erga adda baafamanii tursiifamanii booda da'oo baqattootaa seenu jedha ministeerri yeroo muddamaa biyyattii. Dipaartimentiin haqaa Ameerikaa qorannoo bara 2014 mucaa dhiiraa gurraacha ganna 12 Tamir Reis ashaangulliitii qawwee fakkaatu baatu irratti raawwate cufuu beeksise. Dipaartimentiin haqaa US Ohio Clevelanditti poolisoota adii 2 daa'ima rasaasaan dhahanii ajjeesan irratti akka hin banne beeksiseera. Oduun kanu. Odeessa sadumaatiin magaalaa Jimmaatti kan argamu masaraan mootii Abbaa Jifaar deeggarsa Eembasii Ameerikaatiin suphaan isaa waggaa 1 fi ji'a 4 dura eegalamee ture. Suphaan masaraa kanaa waggaa 1 fi walakkaa keessatti xumurama jedhamee karoorfamus yeroon jedhamee xumuramuu fi ji'a 2 wayitaa hafutti ammallee walakkaarra jira. Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deessisaa BBCtti akka himanitti haaromsi masaraa mootii Abbaa Jifaar sababoota ijoo 2f jecha gara dhaabbachuutti dhihaateera jedhan Bizoor Qolaanatu dubbise. Haaromsi masaraa sanii waggaa 8 waan akkanaa dura kan eegalame hundaa ol sababa ogeessi suphaan dhabamee fi kan harkifataa ture. Waggaa 1 dura suphaan isaa bifa haaraadhaan deeggarsa ogeessa biyya alaatiin eegale maallaqaan baasii Ameerikaatti kan deeggare nama sanaaf kaffaltii ogummaa jechuudha. Hojiin isaa akkuma eegalee ji'a muraasa deemen ogeeyyonni biyya keessaa leenjii argatanii ogeeyyota sanaan otoo suphamaa jiru koronaan seene ogeessi sun deeme. Ogeessi sun deddeeme deebi'uu hin dandeenye. Inni kun dhiibbaa qabaa jechuudha. Gadmaatti hordofee gorsa barbaachisutti gorsee deemuu dhabuu irratti rakkoo uumeera. Sanaa alattis hanqinni mukaa mudatee jira. Mukti sanaaf barbaachisu muka gosa 3 qofa. Sadarkaan amman irra jiru parsantiin 50 ol akka suphameedha. Dhaabbileen gara 3tti darbaniiru kontiraata kana. Yeroo adda addaatti kennamaa addaancitaa kan ture sababa kanarraa ka'u. Masaraan Abbaa Jifaar waggaa 1 fi ji'a keessatti suphamee dhuma jedhamee ture innaa jalqabamu kadheenyaa kun jechuudha amma waggaa 1 fi gara ji'a 4 ta'ee jira. Parsantii 50 keessa jira taanaan waggaa meeqatti dhumuu danda'a yaaddu gara fuulduraa maaltu yaadame? Waggaa 1 fi ji'a kan darbe kana keessatti dhumuutu irra ture sirriidha. Kun karoora. Namni kun achuma turee hordofaatti beeknaa innis achuma taa'ee achi otoo hin deemin hordofaa ture. Kanaaf ammas waan inni jechuu danda'u jala muree waggaa 1 fi ji'a guyyaa 6 dhuma jechuu waan hin danda'u jiru. Haalli kun yoo furame malee tokkoffaa ogeessi amma ijoolleen achitti leenjii argatan kun muuxannoo amma tokko waan argataniif rakkoo kana dura ture amma tokko furuu hin danda'u jedhee yaada. Garuu namni isaan caala fooyyee qabu kana dura muuxannoo aga tokko kan qaban biyya keessaa hin jiru odeeffannoon jedhu waan jiru kontiraata sanaa termineet gochuu barbaada jalqabatti. Hojiin hafe sun ilaalamuu qaba. Saanfee nama biraatiif kennamaa jechuudha. Khilaafalli guddaan namichi sun akka deebi'u gochuudha. Inni amma ammaatti akka deebi'uudhaa fi fedhii agarsiisee jiru amma ammaatti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Odeessa dabalataaf gara marsariitii keenya akkasumas feesbuukii keenya mil'adhaa jennaa akka qopheessite Firaafoolii Dhugaasaati. Ana Hamzaa Huseeniin ture bor walitti deebina nagaan bula.